the core module of China's first permanent space station Tianhe. Rokkeettiin guddayyoon chaayinaa harkwar darbateerra baafachuun samii fuuldeeffattee dhidhimte yaaddoomte 5B rokkeetti chaayinaan orbiitii to'achuuf dhumjeef lafee furguggeessis keessa tokko taatullee eegi samii fuuldeeffattee xinniqaatti dhaabatte asargamuu dhabuun isii rakko jabduu jedhan buufata hawwa chaayinaa miseensi maatii sadiif bakki jireenya taat kopha qabdi ka jedhamtu rokkeettiin chaayinaa ta odol haayin jedhamte reebli 29 long march biin bobbaafamti tuuneen armaan dura lakkum kan harkwar saayinsistoota irra baafachuun lafayyoo deebiitu cacaacabisii qofti biidiida Drogba fa'aa veerikoostitti gaammoof manneen jireenya duraachisu sitti odeeffama. Footage of the impact site shows a large crater that dwarfs the people who were standing inside it. Akka qorattooti jedhanitti ibiddi kun lafarra altituud kiiloomeetira 60 ol fagaannaan qilleensaa waan afuufamuuf hin tatarsa. Taatus balalli saffisaatii waan gulufuuf qaamni isaa katontoommu qilleensarraaf lafa gaddeebinaa waan irra laf dhaqamu akka miidhuu danda'utti hima. Yuunivarsiitii Harvard giddugala astiroofiiziksii qorata kata jooniyaata Makdoowel wanni kun to'annoo jala ooluu baannaan rakkoo jabduu ta'uu barruun Chaayinaa Global Times jedhame immoo gabaasa ogeeyyiin industiricha dubbisu jedheen rokkeettiin to'annoo wal ta'uuf miidhaa jaba qaqqabsiisuu akka dandeettutti hima. What is left of an out-of-control Chinese rocket is expected to crash into Earth within days. Baafachuu debriis haajajooti yookaan saayinsistoota hawwa Ameerikaa the US Space Command isa akka fardaa taatu kuttee guluftu waan argineef hordofuu jedhani. Sibiili Chaayinaa kun konkolaatee funnaaniin biyya seenuuf bakka itti qaari barbaadachuu jira jedhan. Yoomii feesattiin gaafi nam cufaat Yuunaayitid Isteetii barreessaan raayyaattis biyya Liyoodoos tan akka jedhu tarbi Chaayinaa kun naannoo garbaaf galoo galaana fa'aa tawwaar kaasee lafseen waan danda'uuf amma taleellee qaarisuuf yaad hin qabnu Ameerikaan gaafa aleelte maaliif hin qaarifne jedhamte gaafatamteef deebi'oo kennitu. Daacheen tun harki dhibba keessa harki 70 ol qaam bishaanii waan ta'eef qaam bishaanirra laf dhawa akka dandeetti raaguun sibiilli guddaan kun immoo jarjarsuun rukutame lafintaan keessa mucucaannaan dhiibba guddaa akka dhaqqabsiis BBC'tti. To send an old satellite there than it is to bring it back in a controlled fashion. Hangudhum waggaa dhufuu jechuun barkum 2022 rokkeetti wal fakkaata 10 ol samii tol ergite orbiitii to'atti jedhamuun ka'eeggamti chaayinaan fardisii kajalqaba haat kutee badkanaa waan saalfat fakkaatus raashiyaa waliin ta'uun orbiitii irra quttum qunnamtii ijaarrachuuf qophii ta'uu sitti odeeffama. Wamtaa teefuduu boduu miidiyaala hawaasa tokko irra bal'inaan naannawa jirtuun rokkeettiin tuneen biyyoota Afrikaa kanneen akka Itiyoophiyaa, Eertiraaf Suumalee fa'aa qaari'uun qiyaama buusuu dandeetti jedhanillee gabaas qorattoota rokkeetti yookaan fardi chaayinaa kan faan dha'uu jirjedhu waabeffachuun CNN faan baasaniin fardi beejingi badee jedhan kun kaabaan naannoo niiyoork maadiriidiif beejing kibbaan immoo gaarchiil weengiliitiif niwuziilaand keessa laf dha'uu danda'a jedhan. Beijing has since launched a number of spacewalks and crewless